Shama yooyyaa daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo oolmaa yaa bultiin badhaadhaa warri nu daawwachuu dhuftanii hedduu isin galateeffannaa tamsaasa keenya kan guyyaa har'aa odeeffannoo qopheeffannee ka sa'aatii kana isin biraanii gahuuni jalqabuu deemna matoota dure hedduu sa'aatii kana isin biraan geenya. Isin biraan gahuu deemnu keessa gara oduulee filannettu haa dabarruuti warri asin dhuftanii sagantaa kan daawwatan hedduu galatoomaa isiniin jenna. Akka namni bira argatu yoo nu gargaaruu feetanii qoqooda faffacaasaa wajjin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoo keenya ka har'aa keessatti haalii baqattoota Oromootii fi Itoophiyaa ka biyya Saawud Arabiyaa jiranii ammallee akka malee yaaddessaa akka tahe ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Saawud Arabiyaa baqattoonni hidhaman kun gargaarsa namooma akka hin argannee fi yaadii dhoowwatee nurraa galaa jechuudhanii akka horiitu walitti guuree dararaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Wayitaa baqattoonni miidhaanii guddaan nurra dhaqqabee jedhamee dubbatamu kanatti mootummaan Itoophiyaa baqattoota Saawud Arabiyaa jiranii keessa 270 gara biyyattuu deebisne jechuudhaan ibsa baasee jira. Akka mootummaan gabaasetti yeroo ammaan tana mootummaan baqattoota biyya Saawud Arabiyaa jiranii gargaaruu fi carraaqaa jira jechuudhaan dubbachaa jiru. Haaluma kanaanii torbaanii kana qofa keessa baqattoonni 337 gara Itoophiyaatti gad deebisnee jirra jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa ibsa baasee jira. Haa ta'uuti malee baqattoonni kun akka jechaa jiranitti tattaaffii mootummaan Itoophiyaa godhu hagas hunda jajjabeessaa miti jechuudhaan himatanii waggaa tokkoo fi bifa hamaa keessa baqattoonni kun wayitaa jiranitti mootummaa isaaniitu iyyatanii biyyattuu nu deebisaa jechaa turanillee mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannoo warraa fi akka kennuu didee kaa dubbatanii baqattoonni Saawud Arabiyaa keessattuu miidhamaa jiranii ka irri guddinni isaanii Oromoo ta'an kun ijoollee xixiqqoo fi maanguddoo fi dubartoonnillee keessattuu akka argamanii kaa dubbatamaa jiru. Walumaa galatti haala hidhaa golgoleessa jedhamu kan mootummaa Saawud Arabiyaa keessa baqattoonni Itoophiyaa 30,000 oli akka dararamaa jiranii kan dubbatamaa jiru. Baqattoonni Saawud Arabiyaa keessatti biyyoota adda addaa irraatii ka qabamanii Saawud Arabiyaan nurraa baasa jettee mootummoota warraattu himte. Baqattoota sun keessa kan akka biyya Filiippiinsi, kan akka Somaaliyaa, ka Itoophiyaa, Nigeeriyaa fi biyyoota Paakistaaniitii fi biyyoota Eeshiyaa hedduun akka ture ka dubbatamu haa ta'uuti malee biyyoonni kun hundinuu baqattoota ofii yoo galfatanii Itoophiyaan qofti sababa koronaa vaayirasii irraa kan ka'e baqattoota ofii fudhachuu akka diddee ka gabaafame. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettuu jira dhimma baqattoota Saawud Arabiyaa kana irratti xiyyeeffannaa kennee torban kana keessa akka odeeffannoo isin biraan gahuu deemnu ta'uu asumaan isinitti barbaanna. Dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa irratti mariin biyya sadeenii Itoophiyaa fi Misri ka Suudanii geggeeffamee jira. Mariin kun bifa milkii taheen geggeeffame jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa ibsa baasee jira. Akka mootummaan Itoophiyaa gabaasettu mariin biyyoota sadanii jidduutti geggeeffame kun torban darbee Suudanii marii keessa eegii if baasten duubatti ka godhamedha. Suudanii marii keessatti wanni ishiin uf baaste fi hirmaannani hayyoota yookaan ogeeyyii Afrikaa ka dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa haala barbaachisuun hin hammatamne jechuudhaan komii akka dhiyeeste yeroo sanittuu ka dubbatamu. Haa ta'uuti malee miidiyaan Misriitii fi miidiyaan Suudan akka gabaasanitti mariin guyyaa har'aa geggeeffamellee bifa bada jedhamuun geggeeffame. Mariin kun bu'aa hin buusne jechuudhaan miidiyaan kun gabaasanii jirani. Miidiyaaleen Misrii kan akka Haraamfaatii akka gabaasanitti mariin har'aa karaa intarneetiin wal gayame ka hooggantoonni biyyoota Afrikaa kibbaa walitti qabanii fi akkasumas dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa garee tekniikii irratti wal mari'atamuu fi carraaqame kaayoo isaa bakkaan hin baasne jechuudhaan mariin hagammaa godhamaa jiru. Kunini
marii yeroo gubuu malee fala hidha guddicha laga Abbayyaa biyyoota sadan jidduutti fiduu danda'a jedhamee akka hin yaadamne ka dubbachaa jirani. Mootummaan Suudaan keessattuu mootummaan Itoophiyaa hirmaannaa hayyoota laga Abbayyaa irratti haali jechuun haroon kun ittiin guutamuu fi miidhaan haroon kun biyyoota gadii irratti qabuu fi akkasumas gaafa lolaa haala lolaa ittiin to'atamuu fi gaafa roobii diqqaan roobee haala jechuun haroon kun bishaan biyyoota gadaanoo irraa hin murre irrattu waliigaltee irra dhaqqabne hin jirru. Hirmaannaan warra teknikaa akka malee ka barbaachisu mootummaan Itoophiyaa hirmaannaa warra kanaa fudhachuu dide jechuudhaan himattee jirti. Misiriin dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti mootummaa Itoophiyaa wajjin duruurraa kaastee wal dura dhaabbachuun ni beekama. Haa ta'uti malee jijjiirranii mootummaa Suudaan keessatti dhufee haga Abdallah Hamduukitii fi Abdul Fattah al-Burhaan duratti dhufee ejjannoon mootummaan Suudaan hidha guddicha laga Abbayyaatii fi qabu ka duraanii irra caalaa hammaatee yookaan ammoo jijjiiramee Suudaan mootummaa Misirii caalaa ejjannoo Itoophiyaa faallessu asirrattu qabaachuutu gabaafamaa jira. Naannoo Tigraay keessatti suuraaleen saatalaayitii akka agarsiisanittu mootummaan Itoophiyaatii fi waraanni Eertiraa teessoo baqattoota lama yookaan ammoo kaampii baqattoota lama barbadeessuun dhagahamee jira. Suuraaleen saatalaayitii akka agarsiisanitti naannoo Tigraay keessattuu kan argaman teessoon baqattoota lameenii tokkini ka baqattoota 25,000 keessummeessu ka biraa ka 8,000 keessummeessu guutuma guututti bifa jedhamuun barbadaahee jira jechuudhaan DX Open Network kan jedhamu dhaabbanni jechuun saatalaayitii suuraalee saatalaayitii qayyabatu takkini gabaasu hayyuun dhaaba kana Isaac Becker dubbatee jira. Gaazexaan Bloomberg fi akkasumas televezyiiniin Bloomberg akka warra kana waabeffatee gabaasetti baqattoonni Eertiraa ka'achi keessa jiranillee irrattu miidhaan guddaan akka dhaqqabe ka dubbatamaa jiru. Fakkeenyaaf akka ragaaleen maatii baqattoota irra dhaqqabettu kaampii baqattoota kana keessa tokko ka ta'e keessatti baqattoonni Eertiraa 300 ol ta'anii waraan Eertiraatiin barbadaa'anii yookaan ammoo ejjeefamanii jiraachuutu dhagame. Baqattoonni 60 ta'anillee butamanii gara Eertiraattu deebifamanii jiran jechuudhaan gabaafamaa ture. Kaampilee baqattoota saba uummata 25,000 fi uummata 8,000 qubsiiftu kana eegii barbada hin dubatti mootummaan Itoophiyaatii fi Eertiraa faana balleessuu fi wantoota adda addaallee godhanii jechuudhaan warri dhimma kana saatalaayitiin xiinxalee dubbatanii jirani. Yeroo ammaa kanatti kaampini baqattoota Eertiraa akkasittu barbadaahuu fi miidhaan gurguddoon akkasii dhaqqabuun waraanni naannoo Tigraay keessattuu geggeeffame seera addunyaa hagam tokko akka inni cabsee fi baqattoota Eertiraatii fi lammiilee naannoo Tigraay irrattu miidhaa hama akkamii akka inni fide garsiisa jechuudhaan Bloomberg gabaasee jira. Bloomberg akka inni gabaasetti suuraan kaampii baqattoota Shimelbaa ka garsiisu yeroo ammaa kana barbadaahuu mul'isa jechuudhaan kaampini biraa ammoo Heetsaats ka jedhamulleen barbadaahuu agarsiisa jechuudhaan suura saatalaayitiin bifa deeggarameen dhiyeessee jira. Mootummoonni gamtoomanii haalli baqattoota Eertiraa yeroo hedduu na yaaddessa jira. Keessattuu baqattoonni reebamuu fi butamuun na yaaddessa jechuudhaan yeroo hedduu gabaasee jechuudhaan gabaasee maddii Bloomberg baqattoota qofa osoo hin taane hojjettoota mootummoota gamtoomanii kaampilee baqattoota kan keessa tajaajila kennan irralleettu haleellaan geggeeffameen du'aa fi madoon dhaqqabullee gabaasee jira. Naannoo Tigraay keessatti waraana ammaan tana geggeeffamaa jiruun uummatii miiliyoonii 2,200 buqqa'uu ka gabaasee maddii oduu Bloomberg. Kabira akka jedhutti uummanni naannoo Tigraay miiliyoonii 4,500 gargaarsa namoomaa hatattama barbaada jechuudhaan gabaasee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Mee odeeffannuma naannoo Tigraay kan keessa tutturree waan jira kan naannoo kana isin biraan hageennuti. Dhimma naannoo Suudaanii qofa dhimma naannoo Tigraay qofa osoo hin taane haala Itoophiyaa fi Suudaanillee akkasumas ka Eertiraallee odeeffannoo isin biraan geennutu jira yoo haga
sagantaa kana dhuma isaan wajjin turtan yookaan yoo booda deebitanii daawwattanii argachuu dandeettanii odeeffannoo kana. Odeeffannoo kenna ka biraatiin waraanni naannoo Tigraahii keessattuu geggeeffame miidhaa gurguddoo dhaqqabsee jira jechuudhaan mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni gargaarsa nyaataa fi fayyaa addunyaa kan naannoo kanarratti hojjetanii dubbachuutu dhagahame jira. Naannoon Tigraahii hospitaala 40 oli yoo qabdu taate yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaatii fi dhaabbanni gargaarsa namooma mootummoota gamtoomanii hospitaala 40 keessaa hospitaala 5 qofaanii akka wal qabu ka dubbatamee jiru. Hospitaalonni 40 oli ka jiranii 5 qofaanii wal qaba yookaan 5 qofa wajjin hojjechaa jira. Hospitaalii 35 maal keessa akka jiru dhaabbanni gargaarsa namooma mootummoota gamtoomanii kun waan tokkollee irra akka hin beekne ka dubbatamaa jiran. Hospitaalota magaalaa Meqalee gudditti magaalaa naannoo Tigraahii gudditti Meqalee keessa jiranii ala hospitaalii jiran cuftuu isaanii saamamu yookaan ammoo miidhaan irra dhaqqabuu fi bakka gariittuu ammoo haleellaa raayyaa ittisaa biyyaa yookaan ammoo waraan Eertiraatiin yookaan milishoota fi faannoo Amaaraatiin miidhamuu yookaan ammoo barbadaawanii saamamuun warra gabaafamee jira jechuudhaan mootummoonni gamtoomanii akkasittuu gabaasee jira. Karaa biraatiin ammoo naannoo Tigraahii magaalaa guddittii isii Meqalee keessattuu gudeeddin dubartii hammaachuun dubbatamee jira. Miseensi raayyaa ittisaa biyyaa Itoophiyaa tokkini televizyiinii Itoophiyaa irratti dhufee akka dubbatettu yeroo ammaan tana magaalii guddittii naannoo Tigraahii Meqaleen dirree dubartiin itti gudeedamtu taatee jirti jechuudhaani. Isa balaaleffatee dubbatu kadhagame. Gabaasii kunini maddeen oduu addunyaa kan akka Reuters, Associated Press fi Al Jazeeraatiin wal harkaa fuudhameeti ka yeroo ammaa tana addunyaa irratti tatamsaa jiru. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa ka maqaan isaa hin beekamne kunini marii raayyaa ittisa biyyaa dhimma nageenya naannoo Tigraahii keessattuu ka magaalaa Meqalee irratti godhame keessatti yeroo ammaan tana dubartiin gudeedamuun wayita adda addaatu gabaafamaa jira. Gabaasii dubartiin gudeedamuu nu dhaqqabde kana tarkaanfii fudhachaa nu jirru bu'aa qabeessa ta'uu hin dandeenye jechuudhaan dallansuudhaan yookaan ammoo miira aariitiin isa dubbatattu dhagamaa jira. Wanni gudeeddanii gos kanaa sida adoo gaafa waraanii jiru odoo tahe jechuun haga tokkotti waraanattu jira jennee harka marannee taa'uu dandeenya. Gudeeddan dubartii naannoo Tigraahii magaalaa Meqalee ka geggeeffamaa jiru waayitaa waraanii hin jirretti yookaan yeroo waraanii hin jirretti jechuudhaani gudeeddan kunini ta'uun isaa dogongora akka tahee dubbata. Yeroo raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Tigraahii to'atu, yeroo poolisiin federaalii magaalaa Tigraahii to'atu, yeroo hoggansi Tigraahii guutumaan guututti hojiitu deebi'ee jedhamu kanattu gudeeddan gos kana geggeeffamuun isaa akka hin malle ka dubbatu. Magaalaa gudditti Tigraahiitii fi akkasumas magaalota adda addaa keessatti milishoonni naannoo Amaaraa faannoo fi akkasumas humni addaa Amaaraatii fi humni Eertiraa gudeedda saamicha ajjecha fi yakka gosa raawwatan jechuudhaan warri Tigraahii ka hiwwahaatiin walitti dhiheenya qaban yeroo adda addaa himachuu isaanii gabaasuun kenna ni yaadatama. Odeeffannoon kenna kan naannoo Tigraahiitii fi akkasumas ka Suudaanii isin biraan gahuu itti fufnee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon baqattoota kaampinii baqattoota lameen ka Tigraahii keessa jiru barbadaa'ee jedhu durattuu isinii dhiyeessine turre. Odeeffannoo kana irratti mootummaan Itoophiyaa ibsa akka kennu Reuters gaafatullee kennuu fi akka inni didee ka dubbatamee jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Eertiraan torban kana keessatti hoggantoota waraanaa gurguddoo 5 awwaaltee jirti. Hoggantoonni gurguddoon Eertiraa kunniin dhukkuba Eertiraa keessatti mootummaan Eertiraa to'adhee jira yookaan ammoo miidhaa dhaqqabsaa jira jedhee hin gabaasne. Gariin warra koronaa vaayirasiidhaan du'anii jiran jechuudhaan televizyiiniin mootummaa Eertiraa gabaasee jira. Haa ta'uutii malee warri naannoo Tigraahii keessattuu lolaa jiran ka Tigraahii akka jedhamuttu jeneraalotaa fi hoggantoonni olaanoon Eertiraan torban kana keessa awwaalatte.
torbaan darbaa jennuuti. Torbaan darbe keessatti awwaalatti gurguddoon kun inni warra waraana naannoo Tigraayii keessatti geggeeffamanii ajjeefaman jechuudhaani gabaasanii jirani. Haa ta'uuti malee odeeffannoo warri naannoo Tigraayii yeroo adda addaatti baasnu waraana Eertiraa barbaadeessinee boojinee hooggantoota ejjeesne jedhu qaama sadaffaa yookaan ammoo qaama walabaa irraa mirkaneeffachuun akka hin danda'amne ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana kufaatiin dippiloomaasii irratti dhaqqabaa jira fakkaata. Finfinnee keessa dhaabbileen adda addaa ka gamtaa Afrikaatii fi mootummoota gamtooman wajjin walitti hidhatanii godaanaa akka jiranii ka dubbatamaa jiru. Dhaabbanni investimentii fi daldala Afrikaa teessoo isaa gudditti magaalaa Finfinnee irraa gara magaalaa Akra magaalaa gudditti biyya Gaanattu godaansisuutti dubbatame jira. Dhaabbanni kun Afrikaa keessatti daldalaa fi investimentii fi turizimii babal'isuu keessatti gahee guddaa akka qabu ka dubbatamu. Itoophiyaan biyya seenaa qabeettii fi turizimii hawwattu taate fi teessoo gamtaa Afrikaa kan taate fi dhaabbanni kun Finfinnee keessa jiraachuun kanaan dura bu'aa guddaa mootummaa Itoophiyaatti buusaa jedhamee dubbatame jira. Dhaabbanni kun Finfinnee gadhiisee gara magaalaa gudditti Kanaadaa Akraatti godaanuu isaa ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa hagamma wanni inni jedhe akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo torbaanuma kana keessa waajjirri guddaan dhaabbata kubbaa miilaa addunyaa FIFA magaalaa Finfinnee irraa gara magaalaa gudditti biyya Ruwaandaa Kigaalittu godaanee jira jedhamee dubbatame jira. Kanallee ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana wanni inni dubbachaa jiru akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Itoophiyaan gamtaa Afrikaa akka malee hojii isaa xiqqeessaa jirti jechuudhaan komatamaa jirti. Keessattuu waraana naannoo Tigraayii keessattuu geggeeffame gamtaan Afrikaa araara fi yaada adda addaa dhiyeessullee mootummaan Abiy Ahmed gamtaa Afrikaa gurra dhoowwachuudhaan marii fi fedhii dhabuun isaa warra gamtaa Afrikaa keessa jiranii gaarii isaa akka mufachiise ka dubbatamaa jiru. Adeemsi kun itti fufee jennaani magaalaa gudditti waajjira guddicha gamtaa Afrikaa ka Finfinnee jirullee yaadni bakka biraattu godaansifna kahuuni waan hin oolle jedhamee dubbatame jira. Kanaan durattu waajjirri gamtaa Afrikaa guddichi magaalaa Finfinnee irraa akka gara Liibiyaa yookaan ammoo biyya Afrikaa biraattu godaanuu hoogganaanii Liibiyaa kan yeroo sanii Muammar al-Gaddaafii yaada dhiyeessuun isaa ni yaadatama. Haa ta'uuti malee yaada kana falmuudhaanii muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo sanii Abiy Ahmed gamtaan Afrikaa seenaa Itoophiyaan gumaachitee fi Itoophiyaa keessa bahuu akka hin qabne yaada dhiyeessuun mo'atee gamtaan Afrikaa Finfinnee keessattuu hafee jira. Ammaan tanatti oduu falmiin akkasii kahee mootummaan Abiy Ahmed gamtaan Afrikaa Itoophiyaa keessa akka hin baane dandeettii dippiloomaasii godhuu hin qabu jechuudhaan xiinxaltoonni hedduun yaada kana dhiyeessaa jiran. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo gamtaan Afrikaatii fi dhaabbileen gamtaa Afrikaatii fi addunyaa hedduun isaanii Itoophiyaa keessa bahuun karaa dippiloomaasii qofa osoo hin taane karaa dinagdee miidhaa guddaa Itoophiyaa irratti fiduu danda'anii dhaabbileen kunniin sharafa biyya alaa guddaa Itoophiyaa fi akka galchanii ka dubbatamaa jiru. Karaa dippiloomaasiitiin ammoo maqaa guddaa Itoophiyaa fi horanii. Itoophiyaan biyyoota addunyaa keessa jirani magaalota lama ka addunyaa keessa jirani New York fi Geneva aantee teessoo dippiloomaasii ta'uudhaan sadarkaa sadaffaa irratti argamti jechuudhaan maddeen adda addaa yeroo hedduu isaanii gabaasanitu dhagahamaa jira. Odeeffannoon kennaa ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Amma odeeffannoo waraana naannoo Tigraayitii fi akkasumas odeeffannoo Suudaanii fi Itoophiyaa irraa kaasnee gara odeeffannoo naannoo Amaaraattu dabarruuti. Warri naannoo Amaaraa mirqaana guddaa keessa jiranii sababni mirqaana warraa kunin Hewwahaati mo'amee jira ka jiru. Hewwaati mo'amee jira qofa osoo hin taane ilaalchi olaantummaa Hewwahaati ka Amaaraa xiqqeesse yeroo dhumaati fi awwaalame jira. Ammaan booda
babal'atiinsa uummata Amaaraa dura yaadii dhaabbatuu fi yaadii Amaaraa diinomsuu fi tirrektiin yookaan ammoo dubbiin Itoophiyaa keessattuu ka'aa ture ka cunqursa sabaa fi sablammiitii fi dubbiin heeraa mirga sabaa fi sablammii jedhamulleen wajjin awwaalamee jira ka jedhamu miidiyaa warraatii fi warra siyaasatii fi aktivistoota isaaniitiin haasawamaa akka jiru ka dubbatame. Barbadaa'uun Hiwwaatiitii fi qabamuun obbo Sibaatee Naggaatii fi warri Tigraay biraa ammoo danqaraattuu baqachuun isaanii yoomiyyuu caala ristii Amaaraa deebisuu fi haala mijataa uumaa jechuudhaan dubbatamaa jira. Beefuma kanaan lafa Walqaayit Raayyaa Tsegadee fi akkasumas Benishaangul Gumuzii deebisuun wayita kan malee yeroo biraa ta'uu akka hin dandeenye ka dubbatamaa jiru. Waraanee karaa Tigraay kaabattuu bobba'ee kunini dirree kaabatiin duula Amaaraa irratti banamuu dandayu guutumaa guututtu ka hambise yookaan ammoo neutralize ka godhe ta'ullee dubbatanii aktivistoota fi hoggansi naannoo Amaaraa kunin. Kanaafuu ammaan duuba xiyyeeffannaan karaa kibbaatti deebi'uudhaan juntaa Oromootii fi warra jechuun ilaalcha abaa'ootii fi sabboonummaa Oromoo qabu ka Amaaraa diinoomfate yeroo dhumaatii fi barbadeessuu qabnaa ka jedhullee yaadii dhiyaachaa jira. Qabamuun obbo Sibaatee Naggaatii fi warra Tigraay OPDO fi dhaamsa dabarsuu qaba yookaan ammoo warra Oromoo kan mana hidhaa jiranii fi alaa jiranii fi dhaamsa cimaa dabarsuu qaba. Booddeen keessanii akkuma warra Hiwwaatii kana salphachuu deemtanii dhaamsi jedhulleen dedeebi'amee dhagahamaa jira. Garuu kan cufa caalaa dhaamsi yeroo ammaan tana dhagahamaa jiru dhaamsa tokko innilleen dhaamsi dhagahamaa jiru lafti Amaaraa birmadummaan isaa ristiin isaa hin deebi'a. Dhaamsi jedhu yeroo kamiyyuu caala bal'inaan dhagahamaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmediitii fi bulchiinsi naannoo Tigraay warra Amaaraa kan naannoo isaanii qabate kana dura dhaabbachaa warra Amaaraa dura dhaabbachaa jiratanillee Amaarii adeemsa lafa kana gaafachuu akka dhiisuu hin qabne ka dubbachaa jiru. Bifuma kanaanii karoora ammaan tana deemaa jiruun lafa biltsiginnaan Tigraay barbaadu jechuun Walqaayitii fi Raayyaa fi Tsegadee irratti uummata Amaaraa qubsiisuu akka barbaadan dubbatamee jira. Maal jennaan lafti Walqaayit Raayyaa kunin yoo Amaarii humnaan lendeeffachuu hin dandeenye taananii ka murteessuu deemu referendamii uummata yookaan ammoo bu'aa sagalee uummataatiin waan taateef uummata Amaaraa deebisanii qubsiisuun jalqabee jira. Sun keessa uummata Amaaraa 22,000 qubsiisuun karoora warraa ture sun ammaan tana bifa milkaa'aa taheen akka goolabamaa jiru kadhagamaa jiru. Uummata Amaaraa qubsiisuu qofaa osoo hin taane warri milishoota Amaaraa ka adeemsa mootummaatii ala jiran faannoo wajjin ta'uudhaan uummata Tigraay akka inni buqqa'ullee godha akka inni jiramu ka dubbatamaa jiru. Dimoogiraafii lafa kana qubsuma lafa kana uummata lafa kanaatii fi afaanlee jijjiiruu fi miidiyaan afaan Amaaraa dabarsuu hojii jalqabu gabaasnee turre. San keessa FM'leen adda addaa raadiyooleen naannoo kana keessattuu dhaabachaa jiraachuullee miidiyaa naannoo Amaaraa waabeeffannee gabaasuun kenna ni yaadatama. Uummatii Walqaayitii irraa buqqa'ee ka Amaaraa ka naannoo lixa Tigraay irraa buqqa'ee miiliyoonii wadhakkallee gayaa odeeffannoo jettu miidiyaan naannoo Amaaraa kanaan durattuu gabaasuu isallee isin biraan genne turre. Amma immoo odeeffannoon wal fakkaatanii naannoo Benishaangul Gumuzii irraa dhufaa akka inni jiru kadhagamaa jiru. Naannoo Benishaangul Gumuzii keessattuu godina Metakkaliittuu walgahii gurguddaattuu geggeeffamaa ture. Walgahiin gurguddaan geggeeffamaa jiru keessa mirga uummata Amaaraa akkamiin kabajsiifna Amaaraa Benishaangul Gumuzii keessa buqqa'ee akkamiin deebisnee qubsiifna ka jedhu ka dubbatamaa oolee ka dubbatamaa jiru. Bifuma kanaan uummati Amaaraa ka Benishaangul Gumuzii irraa buqqa'ee uummata 200,000 tahaa jechuudhaan yaada dhiyeessaa jiranii. Uummati Benishaangul Gumuzii 300,000 gadiiti. Uummati Amaaraa 200,000 ka buqqa'ee haa deebi'u jedhamee yoo ka gabaafamtaate. Uummati jechuun ammayyuu jiru kan naannoo Benishaangul saba sadaffaadha Amaarii. Kun jechuun uummati Amaaraa uummata Benishaangul harka 80 ol ta'uu deema. Amaaraa hagas gahuttu Benishaangul Gumuzii irraa buqqa'ee deebisee qubsiisuu qabnaa jechuudhaan akkasittuu yaadii warra Amaaraa jalqabee jira. Kunillee jechuun ka Walqaayit Tsegadeetii fi Raayyaatiin yaadii isaa wal fakkaataa dhimmi naannoo kana referendamiin murtaa'uu deema.
dhimma referendamiin murtaa'uu deemu kana uummata Amaaraa baay'inaan asittuu qobsiifne lakkoofsa namaatiin mo'achuu qabnaa waan jedhu warri Amaaraa ka yaada kanaan dhufanii jiranii. Bifuma kanaan yoo uummati Amaaraa 200,000 jedhamu sun Benishaangulitti deebi'ee ka qubatu taate restii warra mirkaneessuu qofaayyuu osoo hin taane uummati naannoo kana akka malee lakkoofsa guddaadhaan sabaa fi sablammii naannoo kan jiraatu hunda caaluu danda'a. Benishaangul Gumuzii lakkoofsi uummata dhumaa ka godhame akka agarsiisutti uummata 270 olii qabdi. Sun keessa uummati harka guddaan uummata Gumuzii yoo ta'u uummati lammaffaan bartaa sadaffaan uummata Amaaraa afraffaan uummata Oromoo akka tahe ka tilmaamamee jiru. Yeroo ammaan tana uummati harka guddaa qabu Benishaangul Gumuzii keessa uummata Gumuzii akka tahe ka dubbatamu. Uummati Gumuzii godina Matakkaleetii fi godina Kamaashii keessattuu baay'inaan qubata. Uummata Benishaangul Gumuzii keessa harka 35 oli uummata Gumuzii yoo taate uummati harka 30 oli uummata Bartaa yoo ta'u uummati haga harka 25 yookaan 22-25 uummata Amaaraa akka tahe ka dubbatamu. Uummati Oromoo uummata Benishaangul Gumuzii waliigala keessa harka 100 akka dhiyaatu ka tilmaamamu. Uummati Maa'oo fi Komoo gosa akka malee xiqqaa yoo persentii tokko gadi ta'anii uummati Shinaashaa ammoo persentii 5 gadi akka tahe ka dubbatamaa jiru. Lakkoofsi uummata Amaaraa 200,000 jedhame kun inni godina kamirra akka inni buqqa'ee warri Amaaraa wanni isaan dhiyeessanii hin jirani. Uummati Amaaraa kaa jechuun 200,000 kun inni deebi'ee qubachuu qabaa jedhame eessatti akka deebi'ee qubatullee dhaabbanni kam akka qobsiisuu deemullee baajetii warra qobsiisuuf akkami akka jirullee uummata jechuun lafa wajjin akka mataa isaanii qubatanii lafa isaan deebisaniif jedhan kan irralletti wanni hagamma dhiyaachaa jiru akka hin beekamne ka dubbatamaa jiru. Itoophiyaadhaan dhuma jaarraa 19ffaa qabamuun duratti Benishaangul Gumuzii laftii jedhamtu kun inni harki guddaan harki 80 olii uummata Gumuziitii fi uummata Bartaatiin akka jiraatu akka dhuunfatamu ture. Dhuga dubbachuuf naannoo kan keessattuu lafti garii jechuun Oromiyaa lafam jennu naannoo Oromiyaa jennurraa kan fudhatamee jira. Godina Matakkal faallee babal'isuu fi Kamaashii faallee babal'isuu fi wanni godhamee jira. Naannoo Amaaraallee irraa lafti fudhatamtiin jirti jechuun yoo Goojjam jennu haa ta'uuti malee naannoon kun harka guddinaan ka irraa qubachaa ture. Uummata Maa'oo ture, uummata Gumuz ture, uummata Bartaa ture, uummata Shinaashattuu ture. Uummanni kun jechuun lakkoofsisa akka malee guddaa uummata naannoo kana harka 100 keessa 70 oli tayaa jedhameeti ka odeeffamu. Bakki gariitti ammoo 80 oli. Uummati kun lakkoofsisa baay'een akka xiqqaatee ka dubbatame maaliif jennaan uummata naannoon hoggansi asxoota Itoophiyaa Shaanqilla jedhamee yaadu 10,000 isaanii nagada garbaatiin akka gurguramanii ka gabaafamaa jiru. Gariin isaanii ammoo nagada garbaa baqachuu jecha gara Suudanittu akka godaananillee ka dubbatamu. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jiru akkuma itti fuufettuu jira. Amma jechuun odeeffannoo tokko lama isin biraan hagennu dhimma Oromiyaa irraa wantoota deemaa jiran. Jawar Mohammed Faatii Baqqalee Garbaa Faatii adeemsi himannaa isaanii ammallee akkuma itti fuufettuu jira. Lafirraa hirkifachaa jirullee guyyaa kibxataa dhufu kana jechuun ammajjii 12 bara 2021 akka dhaddacha magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsaa Lidatattuu argamu durattuu dhiyaatanii dhimmi isaanii ilaalamu. Mani murtii ajaja dabarsee jira. Jawar Mohammed fi Baqqalaa Garbaatii fi Hamza Booranaa Faatii warri galmee isaanii jalattuu himatamanii hidhamtoonni siyaasaa keessattuu Jawarii fi Baqqalaanii haalii ammaan tana Itoophiyaa ka nageenya yaaddessa waan ta'eef mani murtiitii fi mani hidhaa gargarii waan fagaatu fi
odoo isaanii karaa kana deemaa jiran miidhaan isaan irratti dhaqqabe biyyittii yeroo ammaan tana gaaga'amiinsa siyaasaa keessaa akka buutu waan hin barbaannee fi manni murtii dhaddacha bakka nu hidhamnetti dhiyaatu nu haa ijaaruu jedhame nu haa baanuuti jedhamee gaafatame ture. Suni manni murtii dhimma sallaalaa ture fudhatama dhabsiisuu gabaasnee turre. Manni murtii Jawar Mohammediitii fi Baqqalaa Garbaa dirqiidhaan qabamanii akka mana murtii dhufanii murteessee ture abukaatowwan hidhamtoota siyaasaa falmanillee. Amma jechuun adeemsa mana murtii ka bor oolee iftaanii gaggeeffamu kan irratti Jawar Mohammed faa dirqanii fidammoo hin fidanii kaa jettulleen mataa bowwoo tahee deemaa jira. Yoo ka Jawar Mohammed mootummaan Abiy Ahmedii poolisiin isaa ka dirqiin fidaanan haalii jechuun eegumsi warraa yookaan ammoo haalii nageenya warraa maal tahuu deemaa ka jedhulleen rakkoo guddaa tahee jira. Yeroo ammaan tana miidiyaan Itoophiyaa keessattuu miidiyaan mootummaatii fi miidiyaan mootummaa deeggaranii duula maqaa balleessi guddaa Jawar Mohammediitii fi Baqqalaa Garbaa fa'aa irrattu bananii jechuun yeroo ammaan tana diina hedduu akka Jawar Mohammed fa'aati godhamanii jiranii duula maqaa balleessi ka miidiyaan barreeffamaatii fi miidiyaan sagalee elektirooniksii reediyoo fi televezyiiniitii fi miidiyaan hawaasummaa viidiyoon daddarbuu kan adda addaa yuutuubii fi feesbuukii nurraa dhaabbatu jiranii Jawar Mohammed fa'aati yeroo hedduu abbaa alangaa dhiifama mana murtii gaafatanillee manni murtii duula kana dhaabsisuu hin dandeenye haala gos kana keessattuu iftaane jechuun Jawar Mohammed fa'aati hidhamanii akka mana murtii deemanii ka godhamu jedhame ka yaadamu haala ammaan tana jiruun yoo hidhamtoota siyaasaa irrattu rakkoon gos tokko dhalatee itti gaafatamaan Abiy Ahmedii malee nama biraa akka hin taane ka dubbatamuu qabu. Abiy Ahmedii hidhamtoonni siyaasaa kunniin mirga abukaatowwan isaaniitiin wal arguu fi waliin mari'achuu ammallee akkuma daangessettuu jira. Abukaatonni kunniin hidhamtoonni siyaasaa kunniin warra jechuun bebeekamoodha warra duula maqaa balleessii guddaan miidiyaa mootummaa Itoophiyaatiin dabalatee itti gaggeeffame duula kanarra kan kahe akka jechuun falmiin kahee diina hedduu horatanii miidiyaan Itoophiyaatii fi miidiyaan sila maqaa tokkoon seera qabeessa jedhamanii hojjetamanii ka mootummaa deeggarru jedhanii godhaa jiranii kanaanii balaan isaan irratti dhaqqabuu jiru akka malee guddaa jechuudhanii abukaatowwan kunniin falmii dhiyeessaa turanii falmiin warralleen hin fudhatamne yeroo ammaan tana haala sodaa gos kanaa keessattidha. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin boroolanii iftaanii mana murtii dhiyaachuu ka deemanii Jawar Mohammed fa'aati ni diduumo mana adeemsa mana murtii ka poolisiin yookaan ammoo jechuun warri mootummaa humnaan geessu kana wabii isaanii jechuun akka eegamuuf godhamee karaa nagaatiin deema wanni beekame hin jiru. Dhimmi kun jechuun dhimma akka malee yaaddessaati. Mootummaan yeroo ammaan tana diinii guddaan takkinii heewwa haati barbadeessine diinii nu hafuu sabboonummaa Oromooti. Sabboonummaa Oromoo kanaaf warri mataa tayanii ilaalcha sabboonummaa Oromootiin ka deemu mallattoon didda Jawar Mohammed jedhe nama kanarrattuu mootummaan beltseegennaa akka malee xiyyeeffachaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Keessattuu basaasa mootummaa Itoophiyaa ka ammaan tan harkaa qabu hoogganaan naannoo Amaaraa Tamasganee Xurunee akkuma jiruun basaasa kana dhuunfatee jira. Basaasa dhuunfachuu qofa osoo hin taane tikaayatii fi basaasa Itoophiyaa ka harkaa qabuttuu fayyadamee hooggansa Oromoo ka falmitoota barbadeessuu fi balleessuu fi yeroo hedduu isa karoorsu yaadii isa harkaa miliqee miidiyaa kanaafillee miidiyaa biraa irrattu jechuun gabaasne turre gaafa jalbultii waraanii naannoo Tigraahittuu gaggeeffamu ajjeechanii jechuun godina Wallagga Lixaa keessattuu aanaa Gullisootti gaggeeffame jedhamsan shira Jawar Mohammed dhabamsiisuttu akka ture ka dubbatamee ture. Sun qofa osoo hin taane gaafa Jawar Mohammed himala adda addaa godhu dhimma siyaasatii fi bardarbii yeroo akkasii kana karoorii jechuun ajjecha warra itti gaafatama tika yeroo saniitiin karoorfame fashalaa hullee gabaasuun kennanii yaadatama. San qofa osoo hin taane Oktoobar onkoloolessa bara 2019 mootummaan Abiy Ahmedii Jawar Mohammedii ijjeesisuuf jechuun ajjecha yaalii godhuun isaa gabaafamee ture. Kan hundattuu jira haalii hidhamtoota siyaasa Oromoo akka malee yaaddessaa waan ta'eef dhimma kanaa fi xiyyeeffannaa kennanii jala deemanii gabaasuun barbaachisaadha jedhamee dubbatamaa jira. Warri naannoo Amaaraa
fi aktivistoonni isaaniiyyuu kan mootummaa kanaan ammaan tana yaada isaanii deeggarra jedhanii Tigraay mo'atamtee jirti. Hewwahaati barbaadaahee jira jedhanii machaawaan kunini boqonnaan lolaa yookaan ammoo boqonnaan duulaa kan ammaan tana ittaanu tsinfenyoota yookaan ammoo zaranyoota Oromoo balleessuu jechuudhaani duula guddaa timkatanyoonni yookaan ammoo zaranyoota dhiifama yookaan tsinfenyoota warra jedhaman kan Oromoo kan ta'u isaaniiti barnoota fudhachuu akka qabanii amaarii jechuun of ittisuu irraa haleeluu akka jalqabee dubbachaa jiranii wanni tayaa jirtu kun hundinuyyuu barnoota isinii kennuu qaba yoo barnoota kan fudhantan isin barsiifna jechaa jiranii warri magaalaa keessattuu gurmaa hedduutu jira. Magaalaa Finfinnee keessatti kanaan dura yoo yaadattan taate warri Izeemaa Facebook irratti dhaamsa adda addaa maxxansaa turanii san keessa hooggantoonni Izeemaa garii Hewwahaati qofti habaduutii malee warra Maadaagaskaarii fi dhufe taanani qophii jirraa jedhamee Finfinnee keessatti Finfinneen keenya warra jedhu warra Maadaagaskaarii fi dhufe barbadeessuu fi qophii jirraa kaa jedhamu takkafa maxxansanii turanii. Kana jechuun hooggansa Izeemaa gurguddaatti waan kana karaa miidiyaa hawaasummaatiin barreesse Izeemaan kun jechuun Abiy Ahmedii wajjin warra walitti dhufeenya qabu. Karaa biraatiin ammoo kana qofa odoo hin taane iyyuu Izeemaan kun magaalaa Finfinnee bulchuu qofa osoo hin taane magaalaa Finfinnee to'achuu fi diina magaalaa kana weeraru yookaan weeraruu danda'u balleessuuf yeroo sanitti diinii weeraru qeerroo ta'uudha hoogganaan qeerroo. Mootummaa lamattu jira jedhee ka dubbatee jedhama jawar mohammediiti diina sun barbadeessuu fi warri kun jechuun kutaalee magaalaa Finfinnee keessatti gurmaahuu ijaaramuu dubbachaa turanii waan gosa kanattuu jira warri sun jechuun adeemsa mana murtii jechuun hidhamtoonni siyaasaa mana murtiitii fi mana poolisii jidduutti deebi'an yookaan mana hidhaa jidduutti deebi'an mana sirreessa jidduutti deebi'an kana irratti miidhaa dhaqqabsuu akka danda'amu ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo hidhamtoonni siyaasaa yeroo ammaan tana miira jechuun isaan keessa jiranii miirri isaanii akka malee cimaa uummata Oromoo irra abdii akka qabanii ka dubbachaa jiranii uummati Oromoo isaaniif falmachuu qabsaa'uu akka hin dhiisne gaafii warri kaasee gaafii haqaati gaafii jechuun hidhamtoonni siyaasaa kun qabsoon warraatii fi wareegamii warra bakka dhabu gaafa uummati Oromoo qabsoo irraa abdii kutate jechuudhaani uummati Oromoo qabsaa'uu akka hin dhiisne haga gaafiin Oromoo deebitu uummati Oromoo carraaquu tattaafachuu akka qabanii dhaamsa dabarsaa jiran. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo wayita Jawar Mohammed faatii hidhamanii jiranitti wayita Baqqalaa Garbaatii fi Iskindir Naggaa faatii hidhamanitti mootummaan Abiy Ahmedii filannoo geggeessuu fi qophaa'ee jira. Filannoo bara 2021 keessaa geggeeffamu kana sagantaan isaallee boordini filannoo Itoophiyaa baasee jira. Boordini filannoo Itoophiyaa sagantaa filannoo itti geggeeffamuu fi sagantaa jechuun filannoo itti galmaayanii fi akkasumas duula filannoo kabara 2020 baasuu isaa hordofee dhaabbileen Oromoo adda addaalleen ibsa baasaa jiranii dhaabbileen ibsa baasaa jiran keessaa tokkini Oromo Federalist Kongireesii akka tahee ka dubbatamaa jiru. Dhaabbanni Kongireesii Oromoo kunin dhaabbanni Kongireesii Federaalawaa Oromoo kunin ibsa baasanii haala ammaan tana jiru keessatti filannoo godhuun yookaan ammoo filannoo geggeessuun rakkisaadha jechuudhaan dubbatee jira. Filannoon yeroo ammaan tana geggeeffamu filannoo ifaa fi bilisaa tahuu fi jalqaba dirreen siyaasaa Itoophiyaa ballachuu akka qabdu ka dubbatamee jiru. Kanaan durattuu dhaabbanni kun dirreen siyaasaa Itoophiyaa akkasittuu dhiphate filannoo geggeessuun rakkisaa akka tahe ibsa baasuun isaa gabaasne turre. Bifuma kanaan ammaan tanallee dirree siyaasaa mootummaan Itoophiyaa bal'isuu qaba. Hidhamtoota siyaasaa hidhee mootummaan Itoophiyaa gadhiisuu qaba. Waajjiraalee cufaman deebi'ee banuu qaba yookaan akka banamanii haalii akka mijatu godhuu qaba. Miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa dhuunfatee fi miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa deeggarra jiranii mootummaa kana gara waraanatii fi
balaa oofanii miidiyaan gifa baloo kunis seeraan akka bulanii godhuun barbaachisaadha jechuudhaan barreessa jira. Hunda caalaa yeroo ammaan tana Itoophiyaan gara filannootti fiigoo hin taane rakkoo biyya kana wal xaxaa tahe mariin furachuu fi mariin hunda hammataa fi hunda hirmaachisaa waliigaltee biyyaalessaa uumuu fi gargaaru godhamuu akka qabu kafaa'uun akka yaada sunittu amanu yaada kana kafaa'uun dhiyeessee jira. Odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jirru itti fufee jira. Gamtaan Awurooppaa hoogganaan koomishinii isaa Joosef Borreelii Itoophiyaa keessatti naannoo Tigraay keessatti wanni ta'aa jiru guddoo yaaddessaa jira. Gargaarsi namoomaa guutumaa guututti odoo hin danqamne uummataan bahuu qabaa jechuudhaan itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokkonniniitu himee jira jechuudhaan dubbatee jira. Gamtaan Awurooppaa hoogganaan gamtaa Awurooppaa kun akka dubbatutti gargaarsi namoomaa naannoo Tigraay uummati jiraata akka argatu godhuun seera addunyaa kan mootummaan Itoophiyaa kabajuu qabu jechuudhaan dubbatee jira. Odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoon naannoo Tigraay keessatti waan bal'aattu jechuun dhiyaataa jira. Gara booda deebine jechuun sagantaa biraatiin isin biraan gahuu deemna. Oduun guddoon tokkini hooggansi naannoo Tigraay qabamuudha. Keessattuu jechuun hundeessaa fi hiwwaati keessatti bakka guddaa namni taphate Abooy Sibahat Neggaa qabamuun isaa deeggartoota bilisiginnaa birattuu gammachuu guddaa uumee jira. Warri jechuun Tigraay ka gadafamanii Dr. Dabratsiyoon dabalatee adamsamaa jira. Odeeffannoo jettu barreeffamaa jira. Naannoo Tigraay keessattuu ammaanta waraanii goolabamee raayyaan ittisa biyya injifannoodhaan waa hundaayyuu goolabee jira. Odeeffannoo jettu dhiyeessaa jirani. Haa ta'uutii malee odeeffannoon naannoo Tigraay keessa dhufaa jirtu akka addeessituttu waraanii ammallee itti fufee jira jechuudhaan gabaafama jira. Waraana kanattuu gargaarsi namooma naannoo Tigraay keessattuu dhiyeessuu rakkisaa godhe jechuudhaan dubbatamaa jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa wayita waraan Tigraay wajjin godhaa jiru kanatti hanqinni dinagdee hamaanii mootummaa qunnamuutti dubbatama jira. Waraana Tigraay keessatti godhamaa jiru kana deeggaruu fi qotee bultootaa fi horsiisee bulaa fi akkasumas hojjettoota mootummaa irratti kaffaltii guddaa buusaa akka inni jiru karaa adda addaatiin odeeffannoon dhufaa jirtu kan mul'isaa jiru. Mootummaan waajjira isaa ka galiitii fi akkasumas waajjira isaa ka dhaabatiin uummata irra maallaqni akka guuramu ajaja haarawaa dabarsee jira. Karaa biraatiin ammoo hojjettoonni mootummaa mindaan hayyama warra malee waraana naannoo Tigraay fi geggeessaa jiru kaacitaa jiru akka isaan yaaddessee ka dubbatamaa jiru. Waraanni naannoo Tigraayitti geggeeffamu injifannoon xumuramee jira yoo jedhamee gabaafamu kanatti maallaqni maaliif nurra muramaa jira yookaan ammoo maaliif horiin nurra guuramaa jira kaa jedhu gaafileen kaayaa akka jiranii ka dhagayamaa jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed miidiyaa hawaasummaa fi televezyiinii irra dhabamaa jiraachuun isaallee Facebook irrattu gaafii kaasee jira. Wayita waraanni naannoo Tigraay barbadaa'ee Sibahat Neggaa hidhamee jedhamu kanattu Abiy Ahmed ka akkaan televezyiinii irrattu dhufee of agarsiisuu fi na arga jaalatu televezyiinii fi reediyoo fi akkasumas karaa Facebookitiin dhaamsa waan kana barreessuu dhaabee jira. Dhimma waraanatii fi waan Itoophiyaa irrattu namni ammaan kana deebi'ee mul'achaa jiru Dammaqee Mokkonniniiti. Obbo Dammaqee Mokkonniniin itti aanaa muummicha ministeeraatii fi akkasumas ministeera haajaa alaa Itoophiyaati. Obbo Abiy Ahmed Hassan dhiifama Abiy Ahmed Ali eessa jira yookaan maaltu jira gaafii jedhu namni hedduun gaafachaa akka jiru. Kan dhagahamaa jiru Abiy Ahmed hojii addattu jira jechuudhaan deeggartoonni isaa barreessaa jiranii hojiin sun maal akka tahe dubbatamaa hin jiru. Garuu Abiy Ahmed obsallee taatu miidiyaa irra fagaatu filatee jira. Keessattuu miidiyaa hawaasummaatii fi televezyiinii irrattu
mul'achuu dhaabee jira. Abiy Ahmed karaa miidiyaa hawaasummaatii fi karaa televizyiiniitiin odeeffannoo kijibaa mootummaa Itoophiyaa miidhee hedduu dabarsee jira. Yoo miidiyaa argee of to'achuu hin dandayu. Kijiba adda addaa dubbatee jira. Naannoo Tigraay keessatti uummata nagayaa tokkollee hin ijjeesne ka jedhu karaa miidiyaa addunyaatiin hin jaalatamne kijiba jedhamee dhiyaate. Waraani Eertiraa biyya Itoophiyaa hin seenne kijiba jedhee jira. Waraani Eertiraa Itoophiyaa akka seene amma jeneraalii isaa tokkini ajajaan kaabaa Meejar Jeneraal Balaayi Suyyumii amanee jira. Suudanitti warra baqate keessa ijoolleen hin jirtu, dubartiin tokkolleen hin jirtu jedhee Abiy Ahmed dubbatee ture. Kun ammoo kijiba jedhamee ture. Suudanitti warri baqate harka dhibbaa keessa 50 olii ijoollee xixiqqoo fi nama jechuun umrii 18 gadi akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed naannoo Tigraay keessattuu haleellaa gooneni rokkeetti naannoo Tigraay rokkeettiin Itoophiyaa hunduu achi keessa jira. Rokkeetti naannoo Tigraay kan hundaayyuu ka Itoophiyaan qabdu barbadeessinee jirra jedhee dubbatee ture. Achiin booda ammoo yeroo biraa rokkeettiin naannoon Tigraay qabdu xiqqaadhaan rokkeetti baay'ee nutti harkaa qaba. Garuu rokkeetti sanii itti fayyadamuu hin barbaannu jedhee dubbatee ture Abiy Ahmed. Abiy Ahmed sun malee waraana gaafa geggeessaa turre waraana kana kamo'anni beekumsaa fi teknooloojiin warra kan caalle hoggansi naannoo Tigraay bakka isaan jiranii hin beekna. Yeroo jechuun duula geggeessaa turre saatalaayitii fi dirooniin warra daawwachaa dirooniin warra hordofaa jira jedhee kijibee ture. Haa ta'uuti malee torbaan 2-3 dubattu warra jechuun dirooniin daawwachaa jiru. Akeekni isaanii yookaan ammoo odo dirooniin daawwatu jala badansiyaa yookaan odo dirooniin daawwatu jala dhokatanii warra Abiy Ahmed dirooniin hordofu warra Abiy Ahmed saatalaayitiin hordofu warra Abiy Ahmed bakki isaan jiranii beeku ammoo ejjeesuu warri hin feene sanii bakki isaan jiran nama beekee naa hime. Nama bakki isaan jiranii beekee naa akeekee birri Itoophiyaa miiliyoonii 10 kaffalaa fi jedhee karaa miidiyaa isaatii fi waraan isaatiin ibsa baasee ture. Abiy Ahmed kijiba hedduu dubbatee ture. Abiy Ahmed waraana naannoo Tigraay haga fixnee ji'a tokkoon durattu ka injifannoo dhaadate waraanii hagammaa geggeeffamaa jira. Abiy Ahmed Itoophiyaan badhaadhinnaadhaan waggaa 20-30 keessatti tarree biyyoota lixaa gurguddoo jedhaman Ameerikaa fa ta'uusiiti yookaan Kanaadaa fa tarree sunitti galuu deemti. Biyya sanii bira darbuu fi carraa qabnallee jedhee dubbatee jira. Namni miidiyaa Itoophiyaa takkaalleen ka Abiyyi waan kan gaafatee hin jiru. Itoophiyaan guddachuu fi ragaan dhiyeesse paarkii isaa Inxooxxootii fi paarkii isaa ka siidaa Milikii keessattuu dhaabee ka Finfinnee keessa kan mootummaan Imaaraatii Arabaa isa ijaaree suni tahuutti dubbatamee jira. Abiy Ahmed odeeffannoo kijiba hedduu amanuun nama dhibaa eegii dubbateen duubattu ammaan tana jechuun miidiyaa irrattu mul'achuu hin barbaanne miidiyaan addunyaa keessattuu gaazexaan The Guardian Donald Trump yoonni kijiba jedhee Facebook fi Twitter odeeffannoo isaa qaba. Abiy Ahmed kijibisa miidiyaanii hawaasummaa ka addunyaa irratti qabuu hin dandeenye jedhee dubbatee ture. Karaa kanaan kanattu jira. Abiy Ahmed inni nu ammachuun haga torbaan kana keessattuu kijiba isaa waan daangesse fakkaata. Waraanuma isattuu kijibaa fi jira. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed miidiyaa hawaasummaa to'atee jira. Miidiyaa hawaasummaa Feesbuukii dirree siyaasatii Feesbuukiin jechuudhanii warra Feesbuukii wajjin hojjetanii Feesbuukillee keessa warra hojjetanii ka afaan Amaariffaatii fi Tigirinyaan hojjetan hedduu isaanii akka jechuun bitee dhagahamaa jira. Keessattuu waajjira guddaa Feesbuukii ka Afrikaa ka Naayiroobii jira warra hojjetan aktivistoota Oromoo riipoorti godhuudhaan Feesbuukii isaanii cufsiisuudhaan Abiy Ahmed waan milkaawaa tahee godhee jira. Sanii qofa osoo hin taane aktivistoota Amaaraa ka aktivistoota jechuun maqaa Itoophiyaa qabanii ka Oromoo irratti duulchisanii Feesbuukii Oromoo cufsiisanii hedduu qopheessee bifa suniin milkaawaa akka ta'e ka dubbatamu. Bifuma kanaan aktivistoonni Oromoo Feesbuukiin akka Yahyaa Bashiriitii fi Farhaan Abdusalaam yeroo ammaan tana daangeffamee jira. OMN fi miidiyaalee adda addaa ka Oromoo irrattu riipoortiin yookaan ammoo gabaasii kijiba ka ulaagaalee
ulaagaalee feesbuukii fi tiwiitarii fi ulaagaalee yuutuubii cabsan jedhamu irratti dhiyaata ture. Har'a jechoota akka naftanyaa, jechoota akka qeerroo, jechoota ogguraa dinagdee jedhamu yoo ati jette warri Abiy Ahmed gurmeessee kunini namirratti duulanii feesbuukii yookaan ammoo miidiyaa hawaasummaa namirra cufsiisuu fi carraaqanii Oromoon kan irratti jabaatee humna kana dura dhaabbatu godhachuu akka qabu ka dubbatamu. Yookaan ammoo dirree waraana miidiyaa hawaasummaa Abiy Ahmed fa'aatii akkuma jedhanittu to'achuu deemanii dirree miidiyaa hawaasummaatiif saatalaayitii to'achuu fi wantoota isaan godhaa jiran keessaa tokkini akkuma beektanii saatalaayitii mataa isaanii jechuun saatalaayitii sagantaalee tamsaasuu kireeffatanii jiranii Itiyoosaat san keessaa Keelloo miidiyaa fi OMN baasanii yookaan akka hin hammatamne godhanii jiranii karaa biraatiin ammoo miidiyaa hawaasummaa irratti aktivistoota Oromoo hedduu duula irratti godhaa akka jiranii kadhagamaa jiru. Kanaafuu jechuun waan kana dura dhaabbachuun barbaachisaa akka taate Oromoon biyya alaa jirtu yookaan ammoo Oromoon biyya alaa jiran kunin tuutaa looyeroota fabitanii feesbuukii fi akkasumas tiwiitarii fi yuutuubii wajjin ta'anii rakkoo duula maqaa balleessii mootummaan Itoophiyaa sagalee Oromoo ukkaamsu fi godhu kan akka warri hubatan godhuun dirqama tahuu qaba. Sunittu jira daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed maqaa adda addaa kadhabee kan adeeffachuu fi duula dippiloomaasii banuu deemaa akka odeeffannoon jirtu agarsiiftutti duula dippiloomaasii kanaan akkuma kanaan durattu warra daayaspooraa jiranii horiidhaan bitatanii callisiisuu carraaqinni godhamaa mootummaan Itoophiyaa daayasporaan bifa adda addaatiin gurmaahee mootummaa wajjin dhaabbatee hariiroo mootummaan biyyoota lixaa wajjin qabu dhaabbilee maallaqa wajjin qabu fooyyessuun barbaachisaadha jedhamee jira. Waraanni Tigraay keessattuu gaggeeffame kunini akka malee mootummaa Itoophiyaa karaa dippiloomaasiitiin miidhee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala kanaan gargaarsa argachuu hin dandayu. Daayasporaa diiguu fi daayasporaan dippiloomaasii mootummaa Itoophiyaa keessattuu akka hirmaatu godhuun karoora haarawaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana rakkoo dinagdee hamaa keessa seenuu isaa amanee jira. Keessattuu jechuun sharafni biyya alaa hanqinni guddaan jiraachuu mootummaan bifa adda addaatiin amanee fala barbaaduu fi akka inni hojjechaa jiru kadhagamaa jiru. Oromoon ammoo biyya alaa jiruu fi warri Tigraay illee warri biraa dhiibbaa mootummaa irratti godhamu kana akka inni cimuu fi amma jechuun winteriileen darbaa jira. Hiriira ciccimsuu haa taatu yookaan advokeesii haa taatu yookaan ammoo uggura doolaarii irratti waan hojjechuu qabu ammumaan tana karoorfatee itti yaaduu akka qabu ka dubbatamaa jiru. Kan irratti jechuun waldaaleen hawaasa Oromoo fi dhaabbileen Oromoo maal godhuu akka qabanii asumaan tanaayyuu ammumaan tanaayyuu itti yaaduu qabanii. Keessattuu jechuun Abiy Ahmed yeroo filannoo kijibaa kana godhatee filannoo kana mo'atee dippiloomaasiin ofii ijaaree hireen Oromoo kaamaan duuba akka malee qormaata hamaa keessa seenuu akka dandeettu ka dubbatamaa jiru. Biyyittii sulleen karaa jeequmsatti deemuu dandeetti. Sababa filannoo qofa osoo hin taane keessattuu rakkoolee gurguddoo biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Oromoo jidduu jirtu irraa kan ka'e ilaalcha jechuun faallaa ilaalcha fugguu ta'ettu waliin deemaa jira. Wanni kun jechuun biyya suni gara balaa hedduu hamaa ta'e geessuu waan dandeettuu fi Oromoon ammumaan tanaayyuu irraa ka'ee uf ijaaruu danda'uu qaba. Oromoon ammumaan tanaayyuu irraa ka'ee gurmaahuu danda'uu qaba. Ufiin dhaabbachuu danda'uu qaba. Kun yoo hin taane rakkoo guddaatu biyya sanii qunnamuu danda'a jedhamee dubbatamaa jira. Hoogganaan raayyaa ittisaa biyya Itoophiyaa Birgaadir Jeneraal Biraanuu Jullaa Galalchaa nishaanii guddaa mootummaan Jabuutii nama biyya alaatii badhaafamee jira jechuudhaan miidiyaan Itoophiyaa gabaasee jira. Biraanuu Jullaa Galalchaa badhaasaa kana ka argatee fi hooggansa ammaan tan inni agarsiisaa jiru jechuudhaan dubbatamee jira. Biyyattii Jabuutii kunini kanaan dura hariiroo cimaa Hiwaatii wajjin qabaachaa ka turte yoo taatu yeroo ammaan tana haala jechuun madaalli siyaasaa laaluudhaan gara
biltsiginnaa waan deebi'aa jirtu fakkaata. Haa ta'uuti malee biltsiginnaanii Itoophiyaa ka Abiy Ahmed hogganu Jabuutii caalaa Eertiraa balbala galaanaa godhatee Isaayyaas Afeworqii wajjin hariiroo cimaa qabaachuun isaa mootummaa Jabuutii akka hin gammachiisne ka dubbatamaa jiru. Keessattuu Jabuutii fi Eertiraan rakkoo daangaa wajjin waan qabanii fi mootummaan Itoophiyaa Eertiraa wajjin hariiroo cimaa godhachuun waraanii Eertiraa Itoophiyaa keessa seenee akka socho'u godhuun mootummaa Jabuutii akka malee yaaddessaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Garuu Jabuutiin ammaan tana mootummaa Itoophiyaa birattuu dhageettii argachuu fi jecha badhaasa niishanii olaanaa biyyi sun nama biyya alaatii kennitu hoggana waraana Itoophiyaa Biraanuu Juullaa Galalchaatii kennuun isii dhagahame jira. Hoggana waraanaa kan qofaa miti ka Jabuutiin waggoota biyyi Itoophiyaa yeroo ammaan tana sababa dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi hanqina sharafa biyya alaa guddaa waan qabduu fi taarifii Itoophiyaan poortii Jabuutii itti fayyadamtu harka dhibbaa keessaa harka 60 mootummaa Itoophiyaatii fi gabbuusuun himamee ture. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya kasaatii kana ka odeeffannoo gaafa Afrikaa asirrattuu gabaabsine amma odeeffannoo biyyoota alaa takkaa lama ka jiranii isin biraan gahuu deemna. Xayyaarii Indoneeshiyaa ka kalee nama 62 wajjin gara galaana keessatti kuufee sanduuqii sagalee iccitii xayyaaraa qabu Black Boxiin argamuun isaa gabaafamee jira. Xayyaarii Indoneeshiyaa ka Boeing nama 62 wajjin kuufee kunin namni achirra jiru hedduun isaa yookaan ammoo guutumaa guututtu du'uu akka hin oolle ka dubbatamee jiru. Karaa biraatiin odeeffannoon dhufaa jirtu mootummaa Doonaald Tiraamp irrattu xurrisaan jiru yookaan ammoo haadii mormisattuu jiru duudhamaa akka jiru kadhagamaa jiru. Bor irraa kaasee Koongireesiin Ameerikaa adeemsa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp buqqisuu akka jalqabu afyaa'iin Koongireesii Ameerikaa yookaan mana marii Ameerikaa mana marii bakka bu'oota Ameerikaa Naansi Peloosii dubbattee jirti. Karaa biraatiin ammoo Doonaald Tiraamp ameendimentii 25tti fayyadamuudhaan pirezidaantiin itti aanaa Ameerikaa Maayik Pensii hojiirra akka kaasuu ka jedhullee dhiibbaan dabalaa akka dhufu ka dubbatamaa jiru. Koongireesiin Ameerikaa walga'iisaa ka borii irraa kaasee nama guyyaan 10 qofa argeef hafee fi Doonaald Tiraamp aangoorraa akka inni kaasuu qabu adeemsi gaafatu impeachment yookaan buqqisaa jedhamu akka jalqabu ka dubbatamaa jiru. Doonaald Tiraamp yoo guyyaa 10 gadafee kan keessattuu impeach tahe carraan inni pirezidaantii tahee yeroo lammaffaa fi dorgomuu fi qabu balbala itti ka cufu ta'uutu dubbatamee jira. Bu'aan akka inni pirezidaantii tahee pirezidaantii soorametti argatuu fi wantoonni guddaanii mootummaa Ameerikaanii irraa argatu dhaabbachuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Ameerikaa ka Doonaald Tiraamp guyyaan 10 qofti hafee fi hariiroo Ameerikaatii fi hariiroo Taayiwaan biyya jedhamtu ka Chaayinaan qaama kiyya jettu hoggansoota biyyoota lamaanii jidduutu hariiroo jira ka daangessa seeraa sanii guutumaa guututtu kaasee jira. Hoggansi mootummaa Ameerikaa daangaa tokko malee warra Taayiwaanitti wal arguu danda'an jechuudhaan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo dubbatee jira. Maayik Pompeeyoo akka jedhetti kanaan dura Chaayinaa gammachiisuuf jecha hoggansi Ameerikaa warra Taayiwaanittiin wal arguu didee jira. Ammaan tana ammoo suni kaafamee jira jechuudhaan dubbatamee jira. Murtiin kun mootummaa Chaayinaa akka aarsuu ka dubbatamu. Chaayinaan Veetnaamii dhiifama Taayiwaan qaama biyya kiyyaa ka narra cittee yoo isin karaa nagaatiin deebi'uu diddee humnaan deeffadhe jettee yeroo hedduu dhaadachaa akka turte ka beekamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo murtiin Maayik Pompeeyoo ministeerri haajaa alaa Ameerikaa dabarsee kunin mootummaa Joo Baayidenii ka guyyaa 10 duubatti aangoo fudhachuu deemu birattu akkamiin akka inni ilaalamu wanni beekame akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Biyyattii Riippaabilikii Afrikaa jidduu galeessa hokkaraanii akka raafamaa jirtu kadhagame. Filannoo dhiyoo kana ka mo'ate pirezidaantiin biyya suni Tawaaderaa ka jedhamu
riphee loltoonni mootummaa isaa balaaleffatanii qabiyyee biyya sanii harka dhibbaa keessaa 70 oli qabachuudhaan gara magaalaa gudditti biyya suni Bangiitu akka dhufaa jiranii ka dubbatamaa jiranii. Wayitaa riphee loltoonni pirezidaantiin biyya suni duraanii Foonsuwaa Boziizii hoogganuu gara magaalaa Bangiitti dhufaa jiramu jedhamu kanattu Raashiyaa fi biyya akka Ruwaandaatii fi DRC Democratic Republic of Congo waraan isaanii Katuwaadeera gargaaruu gara Central African Republic'tu ergaa akka jiranii kadhagamaa jiru. Biyyittii Central African Republic durii koloneeffatte Faransis haleellaa xayyaaraa qabiyyee warra kana irrattu riphee loltoota irrattu geggeessuu akka dandeettu ka dubbatamaa jiru. Xayyaaronni waraanaa Faransaayii qabiyyoota riphee loltoota kanarra kalee balaliyaa akka oolan Reuters ka gabaasee jiru. Biyyittii Paakistaanii ifaanii baduudhaan dukkana keessa bultee jedha. BBC'n akka gabaasutti Paakistaanii magaalota gurguddoo isiin qabdu keessattuu hanqinni ifaatii fi rakkoo teknikaa hin beekamneen biyyittii guutuun haala jedhamuun dukkana keessa akka bultee kadhagahame yeroo ammaan tana ifa deebisuu fi mootummaan Awustreeliyaa akka carraaqaa jiru. Mootummaan dhiifama Paakistaan akka carraaqaa jiru BBC'n ka gabaaseef. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa biraatiin ammoo talaalliin dhukkuba koronaa vaayirasii biyyoota adda addaattu kennamaa jira jedhamee gabaafamaa jira. Biyyoonni hedduun dhukkuba koronaa vaayirasii fi talaallii oolaa kana argachuu fi carraaqaa akka jiranii kadhagama jiru. Biyya Indiyaa keessatti talaalliin dhukkuba koronaa vaayirasii kennamaa akka jiru kadhagame sararri dhedheeranii talaallii argachuu fi sararri dhedheeranii magaalota hedduu keessattuu akka mul'achaa jiru kadhagamaa jiru. Biyyoonni adda addaa yeroo ammaan tana dhukkuba koronaa vaayirasii fi talaallii kennaa jiranillee sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haarawaa argame ka jedhamu adeemsa talaallii kennuu kan irratti rakkoolee uumuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Kanumaa fi dhukkuba koronaa vaayirasii talaalliitu argame jedhanii of dagachuun hin barbaachisu. Dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuu fi golgaa afaaniitii fi funyaanii harka dhiqachuu fi akkasumas sanitaayizeriitu fayyadamuudhaan faffageenya namni gargari qabu eeggachuun barbaachisaadha jechuudhaan gorfamaa jira. Daawwattoonni keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii kennanii ka oduu ka yeroo kana ka isin biraanii geenne kanuma fakkaatame odeeffannoo dhumaa tokko isinitti haa himnuuti. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom nama Tigraay ka addunyaa kanarrattu akka malee beekamu maqaa guddaa qabu hoogganaa Afrikaa ka bara 2020 keessatti dhiibbaa guddaa sadarkaa ardii Afrikaatii fi addunyaatti godhe jechuudhaan badhaasa argachuun isa dhagahame jira. Dr. Tedros Adhanom mootummaan Itoophiyaa waraana Tigraay keessattuu geggeeffamu jiru kanaaf riphee loltootaa fi gargaarsa dhiyeessa jedhee himatullee badhaasa kana akka mo'ate ka dubbatamu. Namni kun inni kanaan durattu gaafa ministeera fayyaa Itoophiyaa turee fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ture miidhaa gurguddoo mormitoota irratti dhaqqabsaa dhukkuba kooleraa faallee dhoksaa ture jedhamee himatamullee badhaasa kana dorgomtoota Afrikaa ka wajjin dorgome hundaayyuu mo'atee argachuu isatti dhagame jira. Abiy Ahmed ka kanaan durattu ardii Afrikaa keessattuu akka fakkeenya hooggansa gaarittuu dhaadheeffamaa ture. Warra dorgommii gabaasa kana keessa maqaan isaa Kinsenne ka dubbatame gabaasa kana ka mo'ate Dr. Tedros Adhanom kan irratti waan jedhe akka hin jirre gammattuu ka gabaafame sagantaan keenya ka ammaan tana odeeffannoon isin biraan geenne kanuma waan daawwattan hordoftanii fi hedduu galatooma nagaan oola nagaan nu bula.